Champions League kilaboota Awurooppaa kan bara dorgommii 2025-26 kaleessa Hangaarii Budapest Pushkash Areenaattiin goolabameeti kan jiru. Pushkash Areenaan taphataa akkasumallee leenjisaa garee biyyaalessaa Hangaarii duraanii Ferenc Pushkashiin kan moggaafameedha. Namoota 67 qabachuu danda'a. Yeroo jalqabaatiif Champions League kilaboota Awurooppaatiin taphatu umuraa kan keessummeesse kanaan dura liigiin Awurooppaa taphni xumuraa irratti taphatameeti kan ture. Egaa stadiyeemiin kun taphata xumuraa yeroo jalqabaatiif keessummeessuu isaatii wal qabatee Arsenaal ammoo yeroo jalqabaatiif waancaa irratti argachuudhaan seenaan haaraan galmaa jedhamee eegamaa turellee peenaalitiidhaan Paris Saint-Germain kaleessa Arsenaaliin injifachuudhaan shaampiyoonii kan ta'e garee Luis Enrique waggoota 2 walitti aansee waancaa kana godaan baasaattiin galfatee jira. Bara darbe akkuma yaadannu goolii 5-0dhaan kilaba Itilii kan ta'e Inter Miilaaniin injifatee waancaa kana fudhachuun isaa kan yaadatamudha. Gara tapha kaleessaatti adeemnu abbee taphni kaleessaa hawwii guddaadhaan kan inni eegamaati ture. Imalli Arsenaal bara kanattiin deemaati ture adda jennee kaasuu dandeenya osoo mo'ameen taphoota bara kana taphateen kan inni waancaadhaaf dhaqqabee kanaalattiin garee gooliin irratti hin gallee fi clean-sheet yookiin goolii eegaa isaan irratti osoo gooliin hin galin dirreedhaa bahuudhaan olaantummaa qabudha akka Awurooppaatti. Kanaalattiin sarara fuulduraa cimaa kan qabu gareen Luis Enrique kan ta'e Paris Saint-Germain saffisni isaan kubbaa waliin qaban akka addaattiin ka'uu danda'a. Baayern Munich kilaba cimaa addunyaa kanaa kan ta'e walakkaa xumuraa irratti mo'ateeti kan inni ture. Taphni sun waancaadhaan dura jedhamee hanga jajamutti tapha ga'e dirree ofii irratti garaagarummaa badhiseen wal qabatee kan inni marsaa kanaaf ga'e. Kilaboonni lamaanuu imalli isaa waggaa guutuu taasisaa turan addaa liigii biyya isaaniitiin Arsenaal waggaa 22 booda shaampiyoonii Premier League England ta'ee jira. Paris Saint-Germain ammoo liigii Frenchiin waancaa fudhateeti kan walittiin dhufanii miira kana keessa ta'uudhaan kilaboonni lamaan kan walittiin dhufan. Tapha kaleessaa irratti wanta addattiin eegamaati ture. Ittisni Arsenaal cimaan sun taphattoota Paris Saint-Germain sarara fuulduraa irratti deemanii dhiibbaa uumanii taphachuu danda'an, kubbaa saffisaan qabatanii dirree peenaalitii keessa seenuu danda'an sanaan cabuu danda'a laata kan jedhu hawwiidhaan eegamaati kan ture. Taphattoonni sarara fuulduraa Paris Saint-Germain maallutti agarsiisuu danda'u kan jedhu ijjii fi gurri uummata addunyaa eegaati kan ture. Taphichi akkuma eegame taphattoonni Arsenaal ittisa irratti hundaa'uudhaan warri Paris Saint-Germain ammoo gara fuulduraatti deemanii taphachuudhaan kan taphatamaati ture. Deeqaawwan taphni eegalee deeqaa 6 gidduutti gooliis daawwanneeti kan jirru. Arsenaal hanga gooliin irratti galuttiin imala bareedaa taasiseeti kan ture. Booda irra garuu dogoggora uumameen peenaalitii argatanii wal qixxaatanii Dembeeleen ni galchee sanaan booda taphni kilaboonni lamaan iyyuu gara fuulduraatti deemuudhaaf yaalii taasisanullee deeqaa 120 taphni fudhate kun peenaalitiidhaan adda bahuudhaaf dirqamee jira. Taphni akkanaa yeroo hedduu keessattuu tapha waancaa akkanaa irratti taktikaan kilaboonni lachanuu disipiliin keessattuu Arsenaal sirriitti akka giriitti akkaataan ittiin ittisu garee faallaa iddoo taphaa ittiin dhorku tapha kanarratti kan murteessu dogoggora kubbaa dhaabbate kanneen kan murteessu. Kaleessa kan argine deeqaa 6 Arsenaal goolii kan galche dogoggora Marquinhos kan ture kubbaa sana akkaataan ittiin inni ofirraa fageessuudhaaf yaale sun Kavaas deeqaa 6 akka galchuu kan taasisan alatti ammoo boqonnaa deebii Christian Mosquera goolii kan galche dogoggora Marquinhos kan ture kubbaa sana akkaataan ittiin inni dogoggora lachanuu fudhate kun peenaalitiidhaan adda bahuudhaaf dirqamee jira. Taphni akkanaa yeroo hedduu keessattuu tapha waancaa akkanaa irratti taktikaan kilaboonni lachanuu disipiliin keessattuu Arsenaal sirriitti akka giriitti akkaataan ittiin ittisu garee faallaa iddoo taphaa ittiin dhorku tapha akkanaa irratti kan murteessu dogoggora kubbaa dhaabbate kanneen kan murteessu. Kaleessa kan argine deeqaa 6 Arsenaal goolii kan galche dogoggora Marquinhos kan ture kubbaa sana akkaataan ittiin inni ofirraa fageessuudhaaf yaale sun Kavaas deeqaa 6 akka galchuu kan taasisan alatti ammoo boqonnaa deebii Christian Mosquera sarara penaltii keessatti Kivicha Kvaratskhelia irratti balleessaan hojjechuu isaatiin wal qabate dogoggora hojjechuun hagam Champions League Awurooppaatiin keessattuu tapha waancaatiin gatii akka nama kaffalchiisu taphata kan itti arginedha. Dursi Arsenaal deeqaa 6 irratti goolii galchuunsaa inuma jalqaba Arsenaal kubbaa PSG'dhaaf kennee ittisa irratti xiyyeeffate kubbaa deebisanii injifachuutiin taphachuudhaaf gara dirree kan seene kan fakkaatu irra caalatti tooftaa taphaa isaanii kan laallu taphattoota gara dirree seenan kan yoo laalle sana kan fakkaatu. Sababiinsaa
taphattoota qarqara lamaan ittisa irratti gara dirree seenan Hinkaappee fi Moskeeraa yoo kaasne taphattoonni kunneen lachanuu gara fuulduraa deemanii akka Nuno Mendes fi Hakimii gara fuulduraa deemanii dhiibbaa uumanii taphattootaaf kubbaa mijeessuu garee faallaa dhiphuu keessa galchuu caalaa taphattoonni kunneen ittisa irratti xiyyeeffachuu irratti taphattoota xiyyeeffatan Riikaardoo Kaalaafiyorii Arteetaan silaatota bakkanaan irra caalatti dhiibbaa uumee taphachuuf soo barbaade Hinkaappee caala Riikaardoo Kaalaafiyorii fayyadama kan ture. Kanaaf ittisa irratti xiyyeeffachuudhaaf akka gale kan agarsiisudha. Daqiiqaa 6ffaatti dursee goolii galchuun isaa immoo caalattuu hojii manee taphattoota PSG kan itti sirriitti kan itti baay'ise kan ture. Boqonnaa taphni kun bifa lama qabannee kaasuu kan dandeenyudha. Boqonnaa dura Arsenaal taphicha to'ateera, PSG ammoo kubbaadha kan to'ate. Kubbaa to'achuu jechuun goolii eegaa sarara gidduu taphattoonni kubbaa akkasumas dirree isaanii irratti waliif daddabarsanii kennuudha kan ture. Arsenaal ammoo taphicha to'atee gareen PSG kubbaa qabatanii gara fuulduraa deemanii dhiibbaa akka nuumne iddoo banaa kan arganne tokkoof tokkoon taphattoonni salphata akka biran darbine gochaate kan isaan turan. Keessattuu Kivichaa fi Desiree Doué faa Ousmane Dembélé faa kubbaa yeroo qabatan taphattoonni Arsenaal dabalaap lama ta'anii dhorkaate kan isaan turan. Fakkeenyaaf amma Kivichaan kubbaa yeroo qabatu Bukaayoo Saakaa fi Moskeeraan fuuldura isaa lama ta'anii dhaabbatu. Kanaaf kubbaa taphataan kun diriibil godhee miliksee darbuu caala gara duubaatti deebisaate kan ture. Qarqara faallaa sanaatis kan laalloote Hakimii faa Desiree Doué faa taphattoonni kunneen iddoo banaa taphaa sirriitti kan isaan dhabaniitii turan. Bansiisuudhaaf ittisa Arsenaal jabaa sana bansiisuudhaaf sirriitti rakkatanii kubbaalee fageenya irraa yaalaatti kan turan. Yaaliin isaanii immoo hagas mara bu'aa qabeessan turree goolirraa kan fagaate kan isaan turani. Boqonnaa deebii garuu hanga ta'e taphattoonni PSG tapha keessatti akkaataa taphaa Arsenaal sana sirriitti baraa yeroo dhufan bansiisuudha kan isaan eegalan. Keessattuu boqonnaa deebii qarqara mirgaattiin Kivichaa Kvaratskhelia, Fabian Ruiz akkasumas immoo Mendes qarqara mirgaatiin sirriitti qarqara mirgaa gara PSGtiin gara Arsenaal gara bitaatiin kan Arsenaal gara mirgaatiin jechuudha. Gara Moskeeraa faa taphatanuun gamasiin sirriitti dhiibbaa uumanii taphachaati kan isaan turan. Boodarra Moskeeraan balleessaa hojjete sana tarii Arsenaal kan gatii kaffalchiise jennee kaasuu dandeenyudha. Balleessaa kun irratti hojjetamuu baate tapha Arsenaal goolii tokko sana fudhatee bahaa kan jedhu sun hanga daqiiqaa sanaatti waan gochuu qaban sana garuu waan gaarii gochaati kan turan. Garuu boqonnaa deebii PSG sirriitti fooyyessee deebuudhaan ittisa Arsenaal sana bansiisuudhaaf sirriitti yaalaati kan turan. Boqonnaa duraa caala sirriitti Fabian Ruiz faa, Vitinhaa faa, João Neves, Kivichaa Kvaratskhelia tokkoof tokkoon irra deddeebiidhaan Moskeeraa waliin walitti dhufaati kan ture. Bukaayoo Saakaanis boqonnaa deebii kan boqonnaa dura sochii kubbaan alatti taasisaa ture sana boqonnaa deebii sana gochuu hin dandeenye. Caalmaa taphaatiin PSG'n harka 75-76 taphicha to'atee kubbaa hedduus gara goolitti yaalee daqiiqaa 90 guutuu garuu taphattoonni Arsenaal sarara fuulduraa sodaachisaa sana kan PSG Kivichaa Kvaratskhelia, Desiree Doué, Ousmane Dembélé faa taphattoonni kunneen salphumatti kilaboota irratti tapha darbeen Bayern Munich irratti akkamitti galchaate akka turan bara darbees tapha xumuraatiin Inter Milaan irratti goolii 5 akkaataan ittiin galchan sun tapha kanaan inuma taphataan duraanii Manchester United Paul Scholes goolii 3 yookaan 4-0dhaan Arsenaal mo'atamuu danda'a jechuudhaan kaasaati kan ture. Garuu kaleessa faallaa kanaati kan argine. Ittisni Arsenaal sun sarara fuulduraa cimaa sodaachisaa kan PSG sana guutumatti dhaabeeti kan ture. Garuu dogoggorri tokko kan Kivichaa Kvaratskhelia kubbaa tokko miliksee darbuudhaaf taasise sun waa hunda kan jijjire. Hundaafuu garuu peenaalitiidhaan taphichi kan xumuramee PSG'n walitti aansee shaampiyoonii ta'eera. Luis Enrique kilaba kana guutumatti jiraniiru shaampiyoonii Awurooppaa akka ta'u akkasumas kutaa hidhannoo akkaataan itti fooyyessan tarii PSG'n walitti aansee shaampiyoonii ta'uunsaa sirriitti kan itti gaabbu Kylian Mbappé natti fakkaata gama kiyyaan. Gara booda irratti Luis Enrique maal hojjetan kan jedhu bal'inaan kan laalluudha kan ta'u keessumaa tapha kaleessaatiin dura xiinxalli hedduun isaa kan baate ture. Arsenaal maal yoo godhe injifachuuti danda'a, Paris Saint-Germain maal yoo raawwate waancaa kana fudhata kan jedhu eegamaati kan ture. Wanti yaadamaati ture irra caalaan isaa dirree keessattiin mul'ateeti kan jiru. Sababni isaa Arsenaal bara kana gooliiwwan 6 qofaadha Champions League kilaboota Awurooppaatiin kan irratti hin gale. Goolii hedduu galchuudhaan ammoo
Paris Saint-Germain kan kaleessaa dabalatee gooliiwwan 45 galchuudhaan rikeerdii kanaan dura Barceelonaan qabatee tureen qixxaateet kan inni jiru baay'ee goolii galchuu irrattiin kilaba kennaa addaa qabu taphattoota goolii galchuu danda'an baay'inaan kan of keessaatti qabudha. Kanaafuu ittisa cimaa garee qabuu fi sararratti fuulduraa cimaa garee qabudha kan gara dirreettiin seeneem gama Arsenaaliin Victor Gyökeres taphataanii goolii galchuu irrattiin Arsenaal baay'inaan itti abdatu taphataa kanayyuu teessoo jijjiirraa kaa'uudhaan kan inni seene sana jechuun irra caalaattiin ittisuudhaan kubbaawwan argatan qarqara lamaaniin qabatanii gara gooliittiin hiiqanii galchuudhaaf hojii manaa isaanii kan isaan hojjetaa turanii Mikel Arteetaan ibsa miidiyaaleedhaaf kenne irrattiin ciminni Paris Saint-Germain iddoo kam akka ta'e sirriittiin hubannee jirra, sirriittiin ilaallee jirra, viidiyoowwan ilaaluudhaan irrattiin hojii manaa keenya hundumaa hojjennee xumurreet kan nuti jirru jechuudhaan dubbatee jira. Taphattoonni Paris Saint-Germain hedduun isaanii Ashraf Hakimi dabalatee sarara ittisaarraa ka'uudhaan gara fuulduraattiin duufaniit kan isaan taphatan yeroo isaan kubbaa qabatanii gara fuulduraattiin deeman taphattoonni sarara fuulduraa Arsenaal kanneen akka Martineeliin faan osoo jalqaba irraatti galanii kubbaawwan saffisiisuudhaan gara sarara peenaalitii Paris Saint-Germain keessa seenanii goolii galchuudhaan carraa akkasii uumuu danda'u laata xiinxalli jedhu bal'inaan kaa'at kan ture Gyökeres faan carraa sanattiin fayyadamuutii danda'u yaadni jedhu bal'inaan kaa'at kan inni ture. Kanaan irratti dogoggoroonni taphattoonni sarara ittisaa Arsenaal uuman ammoo warreen Paris Saint-Germainiif carraa ta'uu danda'a kan jiru bal'inaan kaa'at kan ture kaleessas kan raawwate kanuma dogoggoraa Moskeeraan uumeen Paris Saint-Germain daqiiqaa 65ffaattiin peenaalitii argateet kan Deembeleen galchee walqixxaatanii hanga daqiiqaa 65ffaa irrattiin Deembeleen goolii kana galchuttiin taphattoonni Arsenaal tooftaan isaan qabataniitti seenan tooftaan Mikel Arteetaa hojjeteet kan ture. Sanaan booda garuu taphattoonni Arsenaal dirqama goolii galchuu keessa waan seenaniifuu kubbaa qabatanii gara fuulduraattiin deemuudhaaf yaalii taasisanii jiru. Jijjiirraa taphattootaa isaan raawwatan yoo fudhanne Ebrecheeze, Maduukee faan taphattoota gara fuulduraattiin kubbaa qabatanii deemuu danda'anudha. Haa ta'u malee ammas daangeffamaadha kan ture. Taphni Arsenaal gara booda irratti numaayyuu kubbaa guutumaan guutuuttiin taphattoota Paris Saint-Germainiif dhiisuudhaan haalli isaan ittiin ittisaatii turan ni jira. Daqiiqaawwan 90 keessattiin taphni kun gooliin dabalataa osoo hin galiin kan inni xumurame daqiiqaa 30 dabalame sarrattis gooliin galuu baachuudhaan gara peenaaliitti ittiin kan caan tapha kaleessaatiin Arsenaal edda hundeeffame waggaa 140 seenaa Champions League kilaboota Awurooppaatiin bara 2006 Barcelonaa waliin xumuraaf ga'ee yeroo sanas akkuma bara kanaattiin dursee goolii galchuudhaan booda irrattiin Beenetii akkasumallee Saamu'eel Eto'oon goolii irrattiin galchuudhaan kan inni waancaa dhabe kaleessas seenaa wal fakkaataa raawwateetii kan jiru Kai Havertz kubbaa Trossard mijeessee kenneef galcheet kan jiru dogoggoraa Marquinhosiin bara 2021 ni yaadannaa Chelsean 1-0dhaan Manchester City injifachuudhaan yeroo waancaa fudhatuttiin taphataan kun goolii ittiin injifataniiti ba'an galchee jira. Seenaa Champions League kilaboota Awurooppaatiin taphataa sadaffaa taphoota Champions League xumuraa lama irrattiin kilaboota garaagaraa lama waliin waancaa fudhate tapha sana irrattiin waancaa fudhachuu osoo hin taane goolii galchee ta'uudhaan galmaa'eet kan jiru. Seenaa kanaan duraatiin taphattoonni akka Kiristaanoo Roonaaldoo faan seenaa wal fakkaataa dalaguun isaanii kan yaadatamudha. Kai Havertz kaleessa jalqabarraa seenuudhaan hojii manaasaa hojjeteet kan inni jiru. Kiristaanoo Roonaaldoo akkasumallee Maariyoo Maanzuukichitti aanuudhaan taphataa garee adda addaa lama waliin Champions League tapha xumuraa irrattiin goolii galchee ta'uudhaan kan inni dirreedhaa bahe. Arsenaal barana Champions League kilaboota Awurooppaatiin mo'atamuu dhabuunsaa Premier League England waggaa 22 booda shaampiyoonii ta'uunsaa miira addaatiin gara dirreettiin akka inni seenu taasiseetii kan ture. Xumura irrattiin garuu carraan isa waliin hin turre peenaalitiidhaan mo'atamuudhaan waancaa kana dhabeetii kan inni jiru. Arsenaal akkuma kaafne gaa ittisarrattiin kan inni xiyyeeffate Paris Saint-Germain caalmaa taphaa fudhachuu irratti kan inni xiyyeeffachuudhaan taphate. Taphattoonni akka Miles Skelly faan sarara gidduu irrattiin taphataa dargaggeessa umurii 19 sarara gidduu irrattiin gara dirreettiin kan inni qabateetii seene. Tooftaan taphaa Mikel Arteetaa ittisarrattiin xiyyeeffate sun boodarra aarsaa isaan kaffalchiisuudhaan Arsenaal yeroo jalqabaatiif seenaa isaa keessatti waancaa argachuudhaaf qabu osoo hin argatin xumureet kan inni jiru. Tari namoonni tokko akkasumas xiinxaltoonni kubbaa miilaas yaada garaagaraati kan isaan kennan. Tari tapha kaleessaatiin dhugumattitu Arsenaal ittisarratti xiyyeeffachuu baate akka
PSG'n Bayern Munich waliin taphate sana osoo taphate an akka nama dhuunfaatti sila tapha kana PSG'n osoo rakkatiin Arsenal waan injifatu natti fakkaata. Garaagarummaa goolii bal'aa ta'uu danda'a. Sababiinsa tokkoof tokkoon taphattoonni PSG iddoo banaa argatan sana salphumatti fayyadamanii taphattoota goolii galchanidha. Caalatti ammoo akka Awurooppaatti kilabiin kun sodaachisaa kan ta'e carraa goolii argate tokko battalumatti kan fayyadamu. Kubbaa goolii ta'uu hin dandeenye faallee Kivicha Kvaratskhelia, Usman Dembele, Desiree Doué faa kubbaa goolii ta'uu hin dandeenye ga'umsa dhuunfaa isaanii waatti dabalanii gara gooliitti yeroo jijjiiran. Eenyu akka galchuun beekamu. Taphattoonni hunduu kilaba kana keessa jiran Mendes faa, Hakimi faa, Joao Neves sarara gidduu sarratti isaa hunduu gareen kun iddoo wal jijjiiraa waan taphatanuuf goolii galchu. Kanaaf taphattoota Mikel Arteetaan filannoon ittiin gara dirree seenes hagas mara leenjisaa kana kan qeeqsiisu natti fakkaatu. Deeggartoonni amma yeroo akkas jedhan dhagaatiin ture. Kaavaas ifama Victor Yokeres gidduu isaanii garaagarummaa guddaadha kan jiru. Amma Kaavaas filannoo jalqabaatiin gara dirree seenuusaa kubbaa qilleensarraa fakkeenyaaf taphattoonni PSG pirees akkaataa isaan godhan saffisaan taphattoonni Arsenaal goolee garraa kubbaa kan eegalle gochuudhaan kubbaa buufachuudhaaf Usman Dembele faa akkaataan isaan kubbaa dheeraa qilleensarraa akka David Raya dhiitu Gabriel Magalhaes akka dhiitu gochaate kan isaan turan. Kubbaa yeroo qilleensarratti immoo dhiitamu kubbaa kana hold up qoma isaatiin kubbaa dhaabee taphattoota qarqara lamaan jiranuuf kennuudhaan Kaavaas irra fooyyedhaanaaf Victor Yokeres irra caalatti kubbaa qilleensarraa taphataan kun kubbaa qilleensarraa addaan itti bu'ee faa goolii galchuu irratti hanqina guddaadha kan qabu. Gama kanaan Kaavaas kanaan kan fayyade akkasumas immoo sarara gidduutti PSG'n taphattootaan caalmaa lakkoofsaan akka fudhanne gara sarara gidduutti duubatti deebi'uudhaan akka false number 9 jennutti akkasitti kilabicha tajaajilaatti kan ture. Irra caalatti kun Arsenal sirriitti fayyadeera jennee kaasuu kan dandeenyudha. Kubbaan alatti sochiin Declan Rice, Lewis Skelly, Trossard, Bukayo Saka faa gara fuuldura deemanii goolii galchuu caala tokkoof tokkoon taphattoonni PSG iddoo banaa akka barbaadanitti akka isaan tooftaa taphaa Luis Enrique barbaadan sanatti akka hin taphanne gochaa sochiin isaan taasisan sun gooliin hedduu akka tapha kanaan irratti hin galle gara peenaalitti akka deemu kan taasisa jedheen gama kiyyaan akkasittiin kaasaa tarii akka hanqinaatti tapha kana duras ooftaa xinxala baaseeti kan ture. Dadhabbiidhaan humna fixachuudhaan wal qabatee tarii taphni kun kana murteessuu danda'amoo kan jedhu sana baaseeti kan ture. Amma erga barri dorgommii 2025-26 eegalee Arsenaal kan kaleessaa waliin tapha waliigalaan taphoota 63 taphate PSG'n 57 kan taphate. Arsenaal torbeetti sanbatas yookaan dilbatas yeroo taphatu akkasumas roobis yeroo taphatu taphattoota filannoo wal fakkaataadha kan gara dirree qabatee seenu Premier League Englandiin. Liigii Firaansiin yoo kaasne PSG'n taphattoota filannoo jalqabaa malee gara dirree seenee taphachuu ni danda'a. Amma Usman Dembele taphoota 11 qofa 34 keessaa filannoo jalqabaatiin kan seene. Hedduun isaanii inni olaanaan Kivicha Kvaratskhelia tapha 18 filannoo jalqabaatiin seene. Kan Arsenal ilaallee garuu Declan Rice akkasumas Zubimendi faa taphoota 30 ol faa taphataniiru. Amma Declan Rice yoo kaasne taphoota 36 taphate keessaa 38 taphate keessaa dhiifama 34 filannoo jalqabaatiin kan taphate. Hagam garaagarummaan guddaan akka jiru kan itti arginedha. Kun gara daqiiqaa 60 booda akkasumas daqiiqaan 30 yeroo dabalamu taphattoonni Arsenaal miirri dadhabbii humna fixachuu irraa argaate kan turre. Hinkaappee faa fiiguu faa dadhabee yeroo humna akka fixate argaate kan turre. Kun deeqaas gara xumuraatti kun mul'ateera. Hundaafuu garuu PSG'n kanas ta'e sanas garii cimaa addunyaa kanaa ta'uusaa kaleessas bara dorgommichaatiinis akkaataan bara dorgommichaatti eegalallee xiqqoo gaafii kan kaasudha kan ture. Garuu taphatti fooyyessaa dhufuudhaan kilaba cimaa addunyaa kanaa ta'uusaa bakka hundarratti taphattoota ciccimoo qabaachuunsaa leenjisaa Luis Enrique leenjisaa cimaa addunyaa kanaa tarii leenjistoota akka leenjistoota biroo akkasitti maqaan isaa irratti leenjisaa cimaa addunyaa kanaatti jedhamee maqaan isaa leellifamuu baatus garuu kilaboota inni leenjise keessatti PSG akkaataan inni kutaa hidhannootti tasgabbeesse taphattoota ciccimoo kilaba kana keessaa baasuudhaan akka gareetti garee kan akkaataan itti ijaare. Baarseloonaa keessatti Champions League La Liga dabalatee waancaa 3 akkaataan itti milkeeffate PSG keessas waancaa 3 bara dorgommii darbe argateera. Kanaaf leenjisaadha kaasee Nasir Al-Khelaifi fi pirezidaantii kilabichaati kaasee deeggartoota kilabichaa waan hunda kaasee PSG'n shaampiyoonii ta'uunsaa
hagas mara waan gaafii kaasuu nutti fakkaatu kilaba cimaa addunyaa kanaati taphattoota bakka hundaatti ciccimoo qabaachuunsaa ammas akkaataa kanaan kan itti fuftaanaan ammas tilmaama injifannoo biroo dorgommii dhufu Champions League Awuroopaati tilmaamuna gamanumaan ulfaataa ta'uu danda'a garuu taphattoonni garee kanaa deeqaa 90 keessatti akkaataan sochiin isaaniitti mul'isan kun ammas gareen kun taphattoonni kilaba kana keessaa bahuu baannaan ammas sodaachisaa ta'etti waan itti funutti fakkaata. Taphni kaleessaa deeqaa 120 booda kan inni xumurame Champions League kilaboota Awurooppaatiin murkii bareedaa kan irratti mul'ateedha. Kaleessa peenaalitiin yeroo rukutamuttiin gama Arsenaaliin jijjiirame gara dirreettiin kan seene Birecheezeen peenaalitii osoo hin galchin gara alaattiin baasee jira. Nuno Mendes gama Paris Saint-Germainiin kubbaan inni rukute Daabirraan qilleensa irra utaalee jalaa qoleeti kan jiru goolii ishee xumuraa immoo Magaaleesh peenaalitii rukute irra sibiila gooliitiin gara alaattiin kan isheen baate kanaanis Arsenaal kaleessa kan inni 4-3 mo'atamuudhaan waancaa dhabe. Abbee duraan kaasaa turte Luis Enrique leenjisaa baay'ee milkaa ta'aniit kan jiranu waancaa Champions League kilaboota Awurooppaa kana yeroo 3 fudhachuudhaan haatirikii hojjetanii jiru kaleessaa kanaan dura bara 2015 Baarseloonaa leenjisaa waancaa kana fudhatanii jiru waggoottan lamaan darban ammoo Paris Saint-Germain waliin waancaa kana fudhataniit kan jiran hanga ammaattiin Champions League kilaboota Awurooppaa kanaan yeroo 3 leenjisaan waancaa fudhate Pep Guardiola Carlo Ancelotti fi Zinedine Zidane ittiin aanuudhaan leenjisaa kana yookiin Luis Enrique ta'aniiti kan jiranu Guuleen Baalugeen xiinxalaa kubbaa miilaa Ispeenii Enriqueen jalqaba gara kilaba Paris Saint-Germain deemuudhaaf fedhii hin qaban turan jechuudhaan kan inni barreesse. Leenjisaa duraanii bakka bu'uudhaan kilabicha akka leenjisanuuf yeroo gaafatamanitti fedhii dhabaat kan isaan turan sababni isaa taphattoonni ciccimoon kilabicha keessa jiran Luis Enrique baay'ee nama siifne yookiin hin gammachiifne yaada jedhu kennaniit kan jiranu ta'us erga kilabicha leenjisuudhaaf bara 2023tiin gara Paris Saint-Germainittiin imalaniin booda aadaa kilabicha keessa jiru guutumaan guutuuttiin ni jijjiiran jechuudhaan kan inni barreessu. Hojii guddaan isaan hojjetan bara 2014 Kylian Mbappeen kilabicha gallakkisuudhaan gara Real Madrid akka inni deemu eeyyamaniifiit kan jiran sanaan dura taphattoonni akka Neymar akkasumallee Messi kilabicha keessa turaniit kan jiranu Mbappeen bahuun madaalli kilabichaa akka inni eegamu taasiseeti jira jechuudhaan barreesseeti kan jiru Paris Saint-Germain baruma Mbappeen kilabicha gallakkisettiin hojii guddaa inni hojjeteen waliigalaan gooliiwwan 45 taphattoonni kilabichaa gooliiwwan 44 akka isaan galchan taasisee jira. Taphataan hunduu goolii akka inni galchuudha kan isaan ajajanii liigota Awurooppaa gurguddoo 5 keessaa kaardii akeekkachiisaa muraasa akka argatan taasisaniit kan jiran sun disipiliin kan jennu yookiin naamusa taphattootaa irrattiin hedduu akka isaan hojjetan kan namatti mul'isuudha. Taphattoonni kilabicha keessa jiran miira addaa yookiin dallansuu keessa seenuu osoo hin taane kubbaa qabatanii akka isaan taphatan kubbaa fi kubbaa qofaa waliin hojii isaanii akka isaan hojjetan taasisaniit kan jiran. Luis Enrique taphattoonni 5 goolii 10 akka galchanuuf barbaadu taphataan tokko goolii 50 galchuu caalaa jechuudhaan kan barreesse. Egaa wanti isaan hojjetan kun isaan gargaareeti kan jiru barana taphattoonni Paris Saint-Germain 20 taphoota hundaan goolii galchaniit kan jiran kun kan namatti agarsiisu Paris Saint-Germain keessattiin hojiin Luis Enrique hojjetan taphataa tokko qabatanii sarara fuulduraa dhaabanii yookiin gidduu irrattiin isa irrattiin garee ijaaruu osoo hin taane akka gareettiin taphattoonni akka isaan gara fuulduraattiin furgifamanii taphatan taasiseetii kan jiru Champions League kilaboota Awurooppaatiin akkasumallee European Cup jedhamuudhaan kan galmaa'een kanaan dura kan waamamaatti ture dabalatee jechuudha. Seenaa Champions League kilaboota Awurooppaatiin kilabiin gooliiwwan 45 bar tokkottiin galchee xumure garee Luis Enrique ijaaran kana Paris Saint-Germain ta'eeti kan jiru. Kanaan dura Baarseloonaan bara 1999 2002tiin gooliiwwan 45 galchuudhaan rikeerdii galmeesseen wal qixxaataniit kan jiran sattaanuudhaan Bayern Munich yeroo 2 gooliiwwan 43 Champions League kilaboota Awurooppaatiin bara tokkottiin galchee xumureetii kan jiru. Egaa Luis Enrique hojii guddaan isaan Paris Saint-Germain keessattiin hojjetan bu'aa buusaatii akka inni jiru nutti agarsiisee jira. Taphataa sararratti isaatii ka'uudhaan hanga fuulduraattiin goolii akka galchan eeyyamuun isaanii bu'aa kanaaf sababa ta'ee jira. Leenjisaan kun tarii Pep Guardiola waliin hojii leenjisummaa bara tokko kan isaan Baarseloonaa keessatti eegalan leenjisoota kanneen lachanuuf immoo ka'umsi Johan Cruyff yaada
Yohan Cruyff leenjisaa akkamii akka ta'e Baarseloonaa keessatti garee ijaaree akkasumas immoo kilaboota biroo keessatti hojiin Yohan Cruyff kubbaa miilaa amma jiru kanaaf hojiin inni hojjete sun Pep Guardiolaafis akkasumas immoo Yohan Cruyffiif ka'umsa hojii leenjisummaa isaaniitiif kan ta'edha. Keessattuu Luis Enrique amma PSG keessatti kan isaan itti fayyadamaati jiran Yohan Cruyff kan dura Baarseloonaa keessatti kan itti fayyadamaati turan taphattoonni hunduu taphattoota bakka wal jijjiiruudhaan kun taphataa sarratti isaati sarara fuulduraatti kan jedhu osoo hin taane hunduu gara fuulduraa deemanii goolii galchuu akkasumas immoo akka gareetti ittisuu kan qaban kana leenjisaa kanarraa akkaataan isaan Yohan Cruyff irraa yaada ka'umsaa irraa fudhachuudhaan kan isaanii immoo waatti dabalanii gareen akkamii akka Baarseloonaa PSG keessatti ijaaran kan itti arginedha. Akkasumas naamusaa wal qabatee illee bara darbe sila kan Kylian Mbappé kaaseta Usman Dembelenis akka kan Kylian Mbappé sana anatu taphataa cimaa garee kanaati waan akkasii agarsiisuu barbaadeetti kan ture. Garuu Luis Enrique tapha Arsenal waliin Champions League Awurooppaatiin tapha ramaddii irratti Emireetitti qaban irraa taphataan kun naamusa kilabichaa eeguu dadhabuu isaatiin wal qabate taphichaan ala garichaan ala miseensa garichaatiin ala gochuudhaan Arsenal waliin taphatanii mo'amaniiti kan turan. Garuu taphataan kun sana booda adabbii sanarraa barachuudhaan garee kana keessatti akka gareetti kilaba PSG irraa PSG caala kan taane agarsiisuudhaan leenjisichi taphataan kun of argee taphataa cimaa akka ta'u innis badhaasa baalaan dura akka argatu leenjisaa gargaareedha. Luis Enrique kilabanni leenjisuu keessatti ammoo keessattuu sarara fuulduraa sodaachisaa ijaaruudhaan leenjisaa beekamudha. Baarseloonaa keessatti waggoota 3 leenjiseen MSN ni yaadannaa Messi, Suarez, Neymar bara dorgommii tokkoon bara 2015 Baarseloonaan Champions League akkasumas La Ligaa fi bara dorgommii tokkoon waancaa 3 yeroo milkeeffatu goolii 131 kilaboonni kunneen galchaniiru. Seenaa kubbaa miilaatiin taphattoota sarara fuulduraa qindoomina sodaachisaa jedhamuudhaan hanga ammaatti kan ka'u MSN sana kan ijaaran Luis Enriqueedha. Ammas PSG keessatti sarara fuulduraa sodaachisaa silarra deddeebiidhaan kaasaatti turre sun ijaaran sun PSG sirriitti kan itti milkeesse. Kanaaf piroojeektiin Naasir Al-Khelaifi waggootaaf leenjistoota hedduu fidanii akkasumas maallaqa biliyoonotaan lakkaa'amu jijjiiraa taphattootaatiif baasanii taphattoota ciccimoo sila kaasnee Messi faa akkasumas Kylian Mbappé faa Zlatan Ibrahimovic taphattoota hedduu fidaniiru. Garuu namni sirriin piroojeektii kanaaf waan kilabichi karoorsisan kan milkeesse Luis Enriqueedha. Kaleessa immoo shaampiyoonii kan itti ta'an sun amma olaantummaa akka addunyaatti qabaachuusaa kan itti agarsiisan kaasan kaleessa shaampiyoonii ta'uu isaanii waggoota 2 walitti aansee. Egaan Luis Enriqueen seenaan jireenya isaanii gaddisiisaadha. Keessumaa bara 2019 mucaa isaanii Jaana du'aan dhabaniitii kan jiranu bara darbee deeggartoon yeroo jar shaampiyoonii ta'an haaltiin gadda sana yaadachiisanii yaadannoo taasisaniif kan waliin yaadannoodha. Sanarraa fayyuudhaan yeroo ammaa kanattiin waltajjii Awurooppaa irrattiin miidhaganii kan isaan mul'ataati jiranu. Kaarlo Ancelottiin seenaa guddaadha kan qaban Champions League kilaboota Awurooppaatiin AC Milan waliin bara 2003 2007 Real Madrid waliin bara 2014 2022 shaampiyoonii ta'anii jiru. Luis Enriqueen Barcelona waliin akkasumallee Paris Saint-Germain yeroo 3 shaampiyoonii ta'uudhaan itti aanu. Pep Guardiolaan bara 2009 2011 Barcelona Manchester City waliin ammoo bara 2023 shaampiyoonii ta'anii jiru. Zinedine Zidane bara 2016 tti walitti aansee waggoota 3 shaampiyoonii kan ta'e. Bob Paisley Liverpool waliin yeroo 3 shaampiyoonii kan ta'an. Leenjistoonni kunneen seenaa Champions League kilaboota Awurooppaatii yeroo 3 injifachuudhaan warreen seenaa qabanudha. Luis Enriqueen taphoota Champions League 50 dursan keessaa 79 dursan keessaa 50 injifachuudhaan dhibbeentaa injifannoo 63.3 sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamanu. Guardiolaan 61.3 itti aananiiti kan jiranu. Luis Enriqueen imala bareedaa taasisaati akka jiran kan namatti mul'isudha. Bara kana taphoota mo'atanii darbuutiin taphoota 12 keessaa 10 injifachuudhaan lamaan qixa bahee jira. Erga bara 2024-25 nuusa xumuraa irratti Aston Villaadhaan Villa Parkittiin 3-2 mo'amanii Luis Enriqueef gareen isaanii taphoota mo'atanii darbuutiin mo'atamne. Kilaboota England irratti ammoo aangoo guddaadha kan isaanii qaban. Taphoota Champions League Awurooppaa 6 darbaniin kilaboota Englandiin injifatanii jiru. Bara 2020-21 Manchester Citydhaan erga mo'ame kilaboota Englandiin kilabiin kun mo'atameetiin beeku. Maaltu jedhame kan jedhu xumura irratti waan muraasaa kaafnu abbe. Luis Enriqueen har'a gareen lamaanuu
mo'achuun ni malaaf ture jechuudhaan yaada wal madaalaa ta'e kennanii jiru. Waggaa guutuu imala gaariidha kan taasifneem injifachuun nuuf mala bara dhufu immoo yeroo sadaffaadhaaf walitti aansineem shaampiyoonii ta'uudhaaf of qopheessinee jirra yaada jedhu kennee jira. Miikeel Arteetaan peenaalitii nu dhorkamee jira. Abbaan murtee qeeqaa fudhachuu qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Maaduukee irrattiin Nuno Mendes balleessaa raawwate sun peenaalitii kan kennisiisanii jiru. Ishee irratti waan muraasaa jennu 50-50 kan fakkaatu harki Nuno Maaduukee Mendeziin qabeetii jira kan jedhu sun akka peenaalitiin hin kennamne taasisee jira. Jalqaba ka'umsiisaayyuu balleessaan kun kan hojjetame sara peenaalitiin alattis kan jedhu abbootiin murtee garaagaraa hin kennu akkasumas roonii dabalatee taphataan duraanii Manchester United akka kennisuudha kan dubbate garuu abbootiin murtee tokko hin kennisa kaan immoo hin kennisiisu jechaati kan jiranu tariin. Abbaan murteenis viidiyoo assistant reeferiinis ilaalanii waan sana murteessuu caala hin kennisiisu kan isaan jedhani afaan guuttee dubbachuudhaaf xiqqoo hin kenniseetee dubbachuudhaaf xiqqoo ulfaataa fakkaata. Peenaalitii kennisiisuudhaaf hagas mara waan peenaalitiidhaaf kennisiisu sana waan guutumatti balleessaa isaa peenaalitii kennisiisu sana kan akka Kivichaa Kvaratskheeliyaa sana sirriitti waan dhiyaate natti fakkaatu waan xiqqoo waan hafu natti fakkaata peenaalitii kennisiisuudhaaf. Peenaalitii kennisiisuudhaaf ulfaataadha. Joao Neves kubbaa taphachuudhaaf kan yaale nu qofaadha. Waancaa fudhachuun nu malaadha kan jedhee Raayis ammoo Ezee fi Gabriel Maagaaleesh osoo hin jiraanne waancaa Pirimeer Liigii hin fudhannu kaleessa waliin mo'atamne malee taphattoonni kunneen lamaan dogoggoroo uumamaniin hin mo'atamne jedhee jira. Teenii Daaniil Heeneriin ammoo Arsenaal waancaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaa dhabuunsaa kufaatii miti bara gaarii dabarsee jechuudhaan kilaba isaa duraanii jajeetii kan inni jiru.